بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوت خينيك الحمد لله ربين درسي لما فاتني سولين نديبسي الحمد لله. يوتيوب كينيا خان الرتي يوتيوب ميسر سقلتمي أفرجها تميشن جو خان الرتي برنوتا دوالي برنوتا واللانسا dawaalee dhukkuboota namarraa fayyisaniitu kan ammayyaatii fi kan aadaa saniitu asirra gaggeeffamaa jechuudha. Barnoonnis waan asirra gaggeeffamuuf hordofaa, sheer walii godhaa, sabiskiraabii godhaa, maatii ta'aa, viidiyoon hawwituun akka isin hin dabarre irraa baradhaa dhaamsa isin goona. Akkasumatti darsii teenya dabarte keessatti mata duree keenya dhukkuba gaastirik alarjik jedhamu kana. Gaastirik yookaan alarjik akkamiin nama qabaa? Maalirraa nama qabaa? Waan jedhamu waan irraa nama qabu tuttuqnee dabarsinee darsii teenya keessatti jechuudha. Warroota nu hordofaa jirtan barattan jennee yaadna. Haaraanis akkasuma sabiskiraabii godhaa, irra deddeemaa viidiyoo teenya dhaggeeffadhaa. Akkasitti akka dhaggeeffatanii irraa baratan abdii qabnaa jechuudha. Darsii lammaffaa keessattis dhukkuba gaastirik san odoo nu hin qabne kan ofirraa ittisnu waa afur akkaataa itti ofirraa ittisanis barannee dabarsina jechuudha. Har'a immoo dhukkubni gaastirik yoo nu qabee jiraate maaliin ofirraa wallaanna? Waan nu dhiyaatu ta mana keenya keessa jirtu aadaa ta nuti ifumaa walitti goonee orjinaalii irraa wallaanamnuu fi waan ammayyaan dalagamee faarmaasii bitamee fi wallaannu isa kana lachuutu irraa haasofnaa jechuudha. Dawaan gaastirik, dawaa gaastirik irraa haasofnarra. Darsiin teenyaas barumsi keenyaas dawaa gaastirikii wal barsiifnaa jechuudha. Dawaan gaastirik jechuun coggaarraan kan ka'e jarmii adda addaatiin madaa'ee nyaata adda si filsiisu jechuudha. Qaama kan keetii dhiiga qaama keetii si xuuxu jechuudha. Dalagaa dhaabee gochumaan jechuudha. Innaa sanirraa jarmii keessa jirtu akkatti ofirraa ajjeefnee gaastirik irraa fayyinu tokkoffaa hal namayyuu ni beektan. Halni fuuna hal fuuneeti siinii takka keenyee takkaawu kubbaayyaa dhimma qalaasaa hal fuuneeti kubbaayyaa takkaa qalaasaa bishaanii takkaa kubbaayyaa keenyee kubbaayyaa gimmaasha isaa walakkaatti keenyaa jechuudha. Hal hin guunnu gimmaasha isaa walakka keenya achii booda gimmaasha isaa hafe immoo bishaan dhugan. Haayilaandii taatu haa dhugan, boombaa taatu bishaan silaa dhugan jechuudha. Qulqullii haa ta'e. Isa san kubbaayyaa cinaa halitti keenyee cinaa bishaan itti keenyaa jechuudha. Bishaan dhugan. Wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. Kubbaayyaa san keessatti. Bishaanii fi halis achii booda walii garagalchina. Achii booda ganama subii garaa qullaatti dhugnaa jechuudha. Kubbaayyaa takka. Egaa dhugnee booda sa'a takkaa booda qorsii teenya faxarraa jechuudha. Innaa guyyaatti halii fi bishaan kana laayitee marra lama dhugdaa jechuudha. Marra lama dhugda. Innaa garaagarummaa daqiiqaa soddomii jidduu dhaabdee dhugdus bareedaadha. Sa'a takka ta'us bareeda. Garaagarummaa sa'a ja'a gootus faxaraa dura odoo faxara nyaatiin dhugdee faxara odoo laaqana nyaatiin laaqanaa dura dhugdus bareedaa jechuudha. Guyyaa marraa lama dhugdaa jechuudha. Guyyaa kubbaayyaa lama wayii siinii isaan lama dhugdaa jechuudha. Walii gootee achii booda hanga guyyaa torbaatti fayyadamtaa jechuudha. Guyyaa torbaa gaditti coggaarraan kan keessi dhiisee fayyitus jarmiin kan keessirraa du'ee fayyitus
bakka ifumarraa dhaabdaa jechuudha. Hanga guyyaa torbaatti inni guyyaa torbaan si nafu guyyaa sadii fudhatte taanaa bulii wanni gaastiriik jedhamu hundinuu sirraa dhaabbata. Achii booda qoonqoo ofeettee nyaachuu dandeessaa jechuudha. Waa'uma isa si fidarraa fayidaa jechuudha achii booda. Akkasitti dawaan isaa irraa kan baranne halii fi bishaan burcuqqoo takka keessatti waliin goonee qiyaasa isaan lameenii wal qixa ta'e achii booda garaa qullaatti dhugnaa odoo fatara nyaatiin sa'a takkaa booda fatara nyaanna. Achii booda sa'a jaarrattis akkasii dhugnaa guyyaa marraa lama fayyadamna ilaa hanga guyyaa sadiitti fayyadamna ilaa hanga guyyaa torbaatti har'aa xumuraa jechuudha. Ragadoon hanga guyyaa sadii fayyadamnaa jechuudha. Akkasitti inshaallah karaa aadaatiin karaa dhiibbaa liqimsitee dhiibbaa garaacha gadi irra hin geessineen if wallaanuu dandeenya jechuudha manuma keenyatti haala nuuf dhiyaatan. Darsiin teenya har'aa kana fakkaatti warroottan haaree taatan sabiskiraabii godhuun dagatinaa maatii keenya ta'a yaadaa fi gaafii qabdan hundaa komentii jala naa barreessaa akkasitti sirreessaa deemnaa jechuudha. Yoo haalli waraabbii keenyaa isinii galuu dhabillee irra deddeebitanii dhageeffachuu qabdanii jechuudha. Irra deddeebi'aa dhageeffadhaa. Achii booda isiniif galaa jechuudha. Gaafii qabdanii fi yaada qabdan komentii jala nu barreessuu dandeessan. Maqaan yuutuub keenyaa Meeysar 9465 gooteeti sarchi goota sii fida. Sabiskiraabii gootee viidiyoo si dabran hundaa irra gaddeemtee ilaaltaa jechuudha. Meeysar 9465 gootee jechuudha. Darsiin teenya har'aa kana fakkaatti hanga darsii biraatiin waliin nu deebisutti dawaalee gaastirikaa biraatiin waliin nu deebisutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Nagayaan naa turaa obboleeyyan kiyya.